rakkoo nageenyaa Jawaar Mohaammed mudate jedhan mormuudhaan dargaggoonni lakkoofsaan hedduu ta'an mana Jawaar kan Finfinnee jiru marsanii buluun isaanii himamee jira. Kana irratti yaada dargaggootaa Jawaarii fi deebii mootummaan kenne argannee jirra. Muktaar Jamaaltu gabaase. Guyyaa kaleessaa halkan walakkeessaatti mana xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara OMN Jawaar Mohammeditti rakkoon qaqqabee jira. Jawaaris rakkoo nageenyaa jabaa keessa jira jechuudhaan namoonni heddumminaan naannolee jiran hundatti sagalee mormii dhageessisaa kanneen magaalaa Finfinnee dhihennatti jiran ammoo gama mana Jawaar Mohammeditti imalaatiniin buluutu dubbatame. Isa kanaaf madda ta'uu kan dubbatamu qaamolee nageenyaa Jawaar Mohammediif ramadamaniitiin turan bakkaa kaasanii rakkoo biraa uumuudhaaf akka ta'e Jawaar barreeffama toora feesbuukii isaa irratti barreessee fi sagalee nama ajajaa eegumsa addaa kumaandar Endaale jedhamu yeroo eegdota Jawaar Mohammed gadhiisaniitiin meeshaa qabatanii osoo ittiin akka bahan ajaja kan kennu dhaga'ameetiin jira. Eenyutu bakka bu'aa jennee baramma ba'aa dhabuu osoo hin taane VIP'n tokkoof sekuriitiin biraa jijjiiramu sekuriitiin biraa bakka bu'eeti. Okkoo qaama mootummaatu dhimma. Kun kumaandare ani osoo kaddu'e boolla ol ba'eetii alaafinna tana kenname kana seera mootummaa cabsuuf illee mitan. Seera mootummaa ni hordofa ni kabajas. Qajeelchi keessanis ni fudhas ni hordofas. Sekuriitiin maan tokko VIP tokko ba'u bakka buusee deema malee akkamitti bakka duwwaa halkan kanaan bineensa jedhan nama gatanii deemuun maali? Animo bineensa jedhan nama gatee hin bahu hin du'a malee asitti bineensa jedhan nama gatee hin bahu. Namoonni naannoo mana Jawaar Mohammed marsaniitiin heddumminaan achitti hanga bariititti turanillee waan jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanii jiru. Nama kan marfameetii jiru akkaataa hin malleen nama galaafachuudhaaf jirantu maal gaaffii jedhu gaafannaan uummanni immoo bilbilee wal dammaqeetidha kan amma achi jiru. Taasii ammaa kanatti lafti gumaa taafii buusanillee hin jiraatu naannoo sana jechuudha. Maaliif dhaqe namni naannoo sanii maal gochuuf immoo dhaqe? Birmannaa dhalanne yoo wanti barbaade ta'es immoo maaliif akka isaan murtoo kana keessa seenanii baruun barbaachisaa waan ta'eef birmannaadha kan nuti hidhanne. Ammaan tana balbala mana Jawaar Mohammed irratti argamna. Maal godhaa jirtan maaliif dhuftan? Edda fokkoraa sooshaal miidiyaa irratti hedduu deemaa ture. Sanumaan wal qabatee sa'a torbatti sekuriitii isaata duraan kabajaa fi jaalalaa fi godhaniif irraa fudhachuuf yaalii godhanii akka tasaa ta'ee ijoolleen jala deemuu didde halkan nuti waraabeessaaf dhiisnee hin deemnu ilma namaatii isaa kanaan hin deemnu seeruma qabeessaan boru yookaan gizee nama isaaf bakka buusan deemnaa jaanita kan diganii. Itti booda immoo nuti sa'a torbatti hirmannee fi dhufnee gizee dhufnu gibbii isaa marsineeti kan jirru. Maaliif marsitan gibbii isaa bakka buutanii tiksuuf immoo maal godhaa jirtan? Qeerroo yoo Jawaar jiraate jiraata. Jawaar yoo qeerroon jiraate jiraatna. Nuti motorri keenya isa waan ta'eef isarraas karaa dhaynu hin qabnu. Innillee karaa nurraa dhaqu hin qabu na fakkaata. Yoo dhumaatiin dhuftes gochumaan dhumna kunoo. Dhimma kanaan wal qabatee xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara OMN Jawaar Mohammed maaltu akka mudate raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafatee ni jira. Jawaar waan ta'ee hin beeynetu narratti ta'e kunis shiraa fi wanti addaa yaadame akka jiru wantoota namatti garsiisan hedduutu jiraadhaani taatee galgala san naannoo mana isaatitti mudate kan inni dubbate. Jawaar akka jedhutti eegdota tika isaa bakkaa kaasaniitiin hanqinaalee uumamuun rakkoo biraa uumuudhaaf yaaduun kuni kan dhufe dubbii muummeen ministeerotaa Abiyyi Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataa irratti dhimma namoota lammummaa alaa qabanii fi miidiyaa qaban jedheetiniin akka akeekkachiisaatitti dubbateen kan wal qabachuudhaa danda'u akka ta'e Jawaar Mohammed dubbateetiniin jira. Konkolaataan lama balbala dura dhufe. Ijoollee eegumsaa mootummaa irraa badee jira miseensota poolisii federaalaa warra ta'an. Isaan yaamuudhaan asirraa kaafamtanii jirtu meeshaa keessan qabadhaatii maraa jedhaniini. Halkan kanaan akkamitti halkan kanaan dhukaaftu. Lammaffaa immoo nama kanatti himuu qabna jennaan isatti osoo hin himin meeshaa keessan gurradhaatti konkolaataa yaabbadhaa jennaan
ijoollee shakkii keessa seente. Kanaaf ajajaa takka koomaandara humna kanaa taanetti bilbiluun ajajni kun dhugaan kenname moo hin kennamne kan jedhu gaafii dhiyeessaniiti. Ajajaan kunis lolaa fi doorsisaan ajajni isaan warra akka kenname mirkaneessanii jiranii. Ajajni kun baay'ee waan isaan ajaa'ibsiiseef tokkoffaa sa'a sanitti ta'uunsaa, lammaffaa anaa rafaa jiru odoo itti baay'ee jedhamuunsaa baay'ee ijoollee waan naasisee tureef waraabanii san booda hirribaa na kaasanii. Ani amanuu hin dandeenye waan ijoolleen ajajaa ofiitiin wal lolte wayii natti fakkaatee ture. San booda namicha ajajaa kanaaf hoggaan bilbilu naa mirkaneesse. Qaamoleen tikaa si bira turan yookaan immoo eegdonni osoo sitti himin bahaniitiin deeman osoo ta'e maaltu uumamuudhaa deema? Maal yaadanii waan san gochuudhaaf yaalaa turan jetteetiniin yaadda? Laalu bulesiriyyaa halkan walakka dhufanii osoo naan rafuu itti himinaa jedhanii ajaja kennuun wanti karoorfatan akka jirudha kan agarsiisu. Akka odeeffannoo amma qabuutti magaalaa kana keessatti bifa adda addaatiin jeequmsi kan ka'aa ture. Jeequmsi akkasii as boolee bulbulaattis ka'aa ture. Naannoo kanatti dhidhiyaachaa ture. Erga ijoolleen asii deemte booda yaalota magaalaa mana irratti bobbaasuun kan keessa humna hidhate erguun tarkaanfii fudhachiisuudhaaf yaadamee akka turetti kan amannu qorannaan hangammatti goones odeeffannoon argannes kana dhaadhataa jiran jiran dhageenye ture dura baay'ee xiyyeeffannaan kenneef eegumsa isa bira jiru kaafnee nallikee akkasii nasitu goonawwan jedhamu haasayamaa tureedhani waanuma akkasitti waadamanitti fakkaata. Komishinarri Komishinii Poolisii Federaalaa Indaashaw Xaasoo ibsa sabaa himaalee biyya keessaaf kennaniin akka dubbatanitti hojiin hojjetame hojii eegdota namoota dhuunfaatiif ramadaman bakkaa kaasuu kanaan durallee hojjetamaa turetu ta'e malee wanti addaa hin jiru jechuudhaan ibsa isaanii keessatti kennaniitiin hin jiru. የግል ጥበቃዎችን የማንሳት ስራ ስንሰራ ቆይተናል። ለወደፊቱም ባሉን አሰራሮች መሰረት አስፈላጊ የሆነበት ቦታ አስፈላጊ ያልሆነበት hojii eegdota dhuunfaa kaasuu hojjetaatiin turree jirra. Gara fuulduraattillee haala hojmaata kennaatiin barbaachisaadha moo barbaachisaa miti jennee bakka adda baasneetiin eegdota dhuunfaa kanneen kaasuu itti fufna. Kanaafuu dhaamsi tarkaanfiin irratti fudhatameetiin jira jedhaniitiin tamsaasan dogoggora. Poolisii kamiinuu tarkaanfiin isaan irratti fudhatamee jiru. Qaama mootummaa kamiinuullee tarkaanfiin irratti hin fudhatamne. Isa kana hawaasni qixaan hubachuu waan qabuuf dhaamsa kana dabarsuu barbaanne. Kanaafuu dargaggoonni, hawaasni, qaamoleen nageenyaa bakka hunda jirtan, hoggansillee daandilee cufaman hundayyuu bansiisuudhaan hawaasni sochii nagahaa taasisee baheetiniin akka galu akka taasiftan isin hubachiisa jedhan. Ibsi Komishinarri Komishinii Poolisii Federaalaa Indaashaw Xaasoo jedhanii fi gaafiin Jawaar Mohammad gaafatu bakki itti wal faalleessu tika kana kaasuu barbaannaaniin maaliif halkan qixxeedhaan waamuun barbaachiseen gaafii Jawaari guyyaallee taanaaniin natti himaniitiniin kaasuudhaa malan malee akkasiin adeemsittiin kaafamu hin jiru kana adeemsa nageenyaa hunda keessaayyuu qulqulleeffadheetiniin jiraadhaan dubbata. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa nama qondaala ol aanaa dhimma tikaatiin wal qabatu tokko dhimma kanaan wal qabachiisee mariisisee jira. Namni kun maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatanillee adeemsi halkan walakkaa dhufanii tika namaaf ramadameetiniin jedhe akeekkachiisa tokko malee namarraa kaasuu adeemsisaa akka sirrii hin ta'in dubbatanii. Gabaasaa nutti ceena dhaggeeffatoota keenya kaleessa halkan eegdota falmaa mirga namoomaa Jawaar Mohammad humnaan kaasuudhaaf yaalii godhame ni mormina jechuudhaan har'a hiriirri mormii magaalaa Ambootti deemsifamee jira. Hiriiricha irratti walitti bu'iinsa poolisiif dargaggoota gidduutti uumameen dargaggoonni 3 madaa'anii yaalamaa kan jiran ta'uunis dubbatamee jira. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaarra deebii argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jedhan